hojjetu mana sadii oliidha kanan hojjedhu. Halkan hanga sa'aatii 8 dhaabadha. Kan biraan dhiigan tufaan ijoo. Kan biraan dhiiga halkaniif guyyaan tufa. Kunuunna keessaan dhaabbatu mana qorichaan deemne amma yoona. Maaloo ijoollee Oromoo na qaqqaba maaloo warra nagaa. Ashama arga fuunee akkam jirtu nagaan siniifaa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii koo hunduma keessan nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii fayyeen jira kun harki koo na fayyee jira bakka kanatti gawantee godhadheen jira malee kunis na fayyeen jira hedduu takka galatooma namoonni baay'een koomentii jalatti naa kennitanii waaqayyo si haa fayyisu rabbiin si haa fayyisu akkuma amantii keessanitti hedduu takka naaf galatoomaa tole galatoomaa jechuun barbaade Tiyaasuudhaan immoo viidiyoon amma isin argisiise kana irraa dubbachuudhaan dura warroonni aaraa mana koo dhuftan asuma maamila koo ta'uun dagatinaa isiniin jedha warroonni dura maatii koo taatanii jirtan immoo hedduu takka galatooma waa'ee bakki mocorraa saree kiyyaa mul'ata innaa galatoomaa isiniin jedha akkasuma viidiyoo micoo amma isin argisiise kana ijoollee keenya dursa bakka jirtan bakka akkanaan jira jedhaati dubbadhaa. Micawaan kun amma viidiyoo waraabde malee bakka akkanaan jira biyya akkanaa keessan jira jetteen dubban. Kan ishiin dubbatte mana nama sadii na hojjisiisti jetteetti. Mana nama sadii hojjedhaa dhiigan tufaa jette. Micawantu waan ishii fakkaattu laalaa jiru dhiiga namaan qabdu dhugaa rabbii luqqaate jechaadha. Yaa warra kana yaa jara kana garuu rabbii numa kennaa dhugaa waaqayyo. Maali Omar feegeessan ijoollee keenyaan akkasitti irratti ilaalan dhugaa rabbii ana waan gaaffiinatti ta'e. Bootaa jirtan dubbadhaa. Eessa jirtu? Gaafa rakkoon tokko isin irra ga'e viidiyoo waraabbattan miti bootaa jirtanii fi lafa jirtan. Akkasuma lokeeshin illee erguu hin beektu yoo ta'e ergaa. Bootaa jirtan hin dubbattan biyya jirtan hin dubbattan akkasumatti mana akkanaan hojjedhaa gizee jettanii akkamitti isin argachuu danda'a namni akkamitti isin gargaaruu danda'u bakka jirtanii fi biyya jirtan dubbadhaa obboloota koo adaraa keessan keessattuu warra Yordaaniin jirtan adaraa keessan rabbiin itti amantan kana isaas hin qabe ijoollee baay'een achi keessatti rakkachaa jiru. Ijoollee baay'een achi keessatti dararamaa jiru. Ijoollee baay'een dafqa isaanii dhabaa jiru. An dafqa isaanii iyyuu haafu ijoo bakka dhibeedhaan rukutamaa jiru. Mana yaalaan argatan. Adaraa obboloota rakkoo qaban baay'eetu jira. Ani kanan duras lakkoofsa koo kenneen ture jecha adaraa keessan na dubbisaa. Warroonni itti dhiyaatanii yoo badaniillee an hojjetan ta'e baasuu warri dandeessan. Yoo immoo aanachi bakkeetti badanii hin hojjetan taa'e immoo bakka biiroodhumatti kennitanii gara biyyaa akka galan. Oromoo koo namni tokko gaafa du'e shamarraa tokko dhiira tokkos yaa ta'u gaafa inni du'e qofa nama sana maqaa dhoofne ta'u weellisuuf qabna. Maal godha gaafa du'e faarsuun nama du'e faarsuun bu'aa maalii qaba? Otoo har'a lubbuudhaan jirtu obboleettiin kee otoo rakkachaa jirtu otoo boo'aa jirtu maaloo rakkadhe maaloo dhiphadhe maaloo dararamaan jira rakkachaan jira jettee otoo obboleettiin kee boo'aa jirtu akkamitti garaa jabaatta. Ani ijoollee baay'ee nan taazzabe jechaadha. Kaleessa amma dhaqee tiktookii jala seene tanan maaloo sagalee ta'a nama rakkatee jira Yordaan keessa nama lamaan kadhadhe ol seene. Nama lamaan kadhadhe namni lamaan kun qubna garatti nan maqne nan tuffadhe dhugaa rabbiiti. Rakkoon irra ijoollee haaraa afaan hin beekne kana gubbaarra ga'e boru aan afaan hin beekatta miti sirras ga'uu danda'a. Ijoollee rakkataniif furmaata ta'a maaloo rabbiidha gaditti baqa uumaa keessanii gaditti ijoollee gargaara warra achi keessa jirtan. Adaraa ijoollee baay'een rakkachaa jiru. Ijoollee baay'een boo'aa jiru. Keessan kana dubbisu ammaan nama baay'ee jira. Sagalee isaanii otoo nama asiyasiinitti baasee sin dhaggeeffachiise dhugaa waaqayyoo imimmaan hin qabattan dandeessanii jechaadha. Dandeessanii imimmaan hin qabattan. Ani kutaadhaa fi amantiidhaan nama qoodu nama ta'uu isaatti qofa nama naani dhugaa waaqayyoo jechaadha. Obboleettiin kee akkaatti hinqirfattee boossi.
obboleettiin kee bakka rakkoo hamaa keessa jirti. Maali yoo gargaartan? Maali warrumti nama gargaaruu dandeessa? Warri immoo fakkeenyaaf lakkoofsa imbaasillee qabdan yoo naaf laattan yoo beektan maaloo nuuf himtan. Dhugaa Rabbi warri sagalee koo kana ana warri sagalee koo kana dhageessan adaraa obboloota keenya haa gargaaru. Obboloota keenya haa gargaaru. Maaliif seetan? Lafa isaan rakkatanitti, lafa isaan bo'anitti bira haa dhaaban. Adaraa keessan. Ijoollee baay'een bo'aa jiru. Ijoollee baay'een bakka rakkoo garaagaraa keessa jiru. Beektu sinuu akka rakkoo garaagaraa keessa jiran. Garuu waliif birmachuu maaf dhabneedha malee. Anama karaa Facebook kiyyaa viidiyoo waan ta'e tureera naannoo ji'a waan ta'e tureera micha ho'iin irra kadhe jettee to'ani poostii gonan. Nama 50 meeqatu nama 50 meeqa share of jalatti godhe. Sharing guddaa hidhaare share of jalatti godhan namni tokko dhaqee micoota nan gargaara. Of jalatti share godhatte micotti immoo namni gargaaruu dhabame. Share godhachuun gaarii ta'e namni tokko gargaaru maaf dhabame dhabar. Yaadatti yoo ta'e micoo Suudi Arabiyaa keessatti otoo daa'ima waattuu daa'imni isaanii harkatti baddalamte san anjara hamaara. Otoo harkatti baddalamte gaaf kaan waggaa 11 hidhanii gaafa murtoo du'aatti kennanii birrii mana kaffalte hin baata inni duutu yookaan immoo murtoo du'aa sitti kennanii gaafa du'aatti kennan micoo sana yaadatti yoo ta'e. Jarri sun guruuppii hidhataniit liibirra ta'aniit uwwadhaniit maatiinis uwwadheet isaanis uwwadhanii tokkummaa waan qabanirra darbaniit lubbuu micoo sanaa oolchan. Siniif haa galu. Arra ijoolleen keenya maaliif akka garaa walitti jabaatu anaaf naaf hin galle. Maaliif garaa walitti akka jabaatu? Nuyi maaloo ijoollee maaf garaa walitti jabaanna dhugaa Rabbiiti. Ani micoota na garuu maalin akka gargaaru hin beeku ani dhugaa Rabbiiti. Viidiyoo waraabde malee bakka jirtu hin himanne. Bakka jirtu nama micoon tun akkatti dhiiga tuftu kana. Funyaanni shimmoo funuunetoo dhiigni keessa yaa'u kana. Boru miidhaa guddaan tokko irra ga'uu danda'a jechaadha. Dhiigni shoo keessaa dhime bakkeetti kuftee toduuti. Gaaf sana sagalee ta'uufiin bu'aan qabu. Abaluus hin duute. Achitti duute galteetti kanuma. Yoo fayyaa ishii barbaaddanne yoo fayyaa ishii galfanne yoo irra hin caalu. Ijoollee keenya keessattuu warra beekamtii qabu kanan tuffadheen. Ani beekamtiin qabaa miti bara. Warra beekamtii qabu kanan tuffadhe. Maaliif seetan? Bakka warruma kunoo jajjabaa warra dhiigamummaa cannaqamuu fi gadduu nama kamittiin gammadu dhugaa Rabbiiti jechaadha. Nan bo'an isa bo'oon arge wajjinii nan bo'a. Isa gaddu wajjin waan arge nan gadda keessi koo nan gammadu jechaadha. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif galatooma. Laayikii godha. Laayikii keessan namoota baay'ee bira geessisaa isiniin jedha. Maatiin haa ta'uu hin dagatinaa. Sheerii gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadha. Chaaw. Viidiyoo biraatii walitti deebinaa. Yeroo gaarii qabaadha. Chaaw. Asumaan immoo kunoo ibsaa banadhe. Chaaw.